One, two, three. Artist Gadaa Hambaa wallee haaraadhaan dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa fi hedduullee kan namatti tolullee isinii qabannee dhufneerra jechuudha. Egaan daawwattoota keenya amma dhumaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma beekamu gaa sabiskiraayibii xiqqoo hin dagatinaa isiniin jecha sabiskiraayibii xiqqoon waan tokkoyyuu namaan kaffalchiisu gaduma xiqqoodha. Kanaafuu sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Egaan daawwattoota keenya viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer godhaa isiniin jecha. Viidiyoo kana yoo sheer gootan aartistii keenya kanallee fayyaduu waan danda'uu fi akkasumas walleessaa haaraa kanaan illee akka uummata hedduu bukkee ga'ullee akka kan gargaarudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti sinaa dabarsu. Akkuma beekamu gaa aartistii keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e aartist Gadaa Hambaa hundumti keessaniyyuu beektu jechuudha. Egaan egaa aartistii gameessaa fi aartistii jaallatamaan kuni kanaan dura wallee hedduullee baasee uummata bukkeetti jaalatamummaa hedduu kan qabudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaan aartistii keenya kanaa warri jaallatan koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessuun dagatinaas niin jecha. Egaan aartistiin keenya kuni wallee haaraa waancaa kan jedhu YouTube chaanaalii mataa isaatii banatee irratti dhufaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Meeskii sappoortii keessan agarsiisaa bukkee dhaabadhaan siniin jedha. Egaan daawwattoota keenya yuutuubii chaanaalii kan haaraa mataa isaatii banatee irratti gadhiifama jechuudha. Sirba haaraan dhufaa jiru kuni yuutuub chaanaalii isaa koomentii jala yookaan diskiripshin booksii keessa isiniin kaa jechuudha daawwattoota keenya. Achii fuutanii dhaqaatii sabiskiraayibii godhaafiin siniin jecha. Egaan egaa aartistiin keenya kuni wallee isaa haaraa kanatti akka kilippii haaraallee hojjetullee baay'ee dubbachaa ture jechuudha. Egaan egaa edana kana gara feesbuuk isaatiitti dubbatee tureeni aartistiin kuni sirba haaraa hojii haaraa gidduu kanaa utuu ayyaanni hin ga'iin qaammee keessa kan gadhiifamuuf jiru aartistiin kuni wallee bareedaa fi hedduu kan namatti tolullee qabatee dhufaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Mee akkamittiin bukkee dhaabattu isiniin jecha. Egaan daawwattoota keenya aartistii keenya kanaan dura wallee bareedaa fi hedduu kan namatti baasanillee fi akkasumas illee afaan Oromoo guddisuu keessatti illee gahee guddaa kan taphachaa turanidha. Wallee afaan Oromoo yeroo inni hin jirretti illee kan baasaa turanidha jechuudha aartistiin kuni. Egaan egaa daawwattoota keenya aartistii keenya kana bukkee dhaabadhaan siniin jedha. Gaafa viidiyoon isaa dhufu immoo hundumti keenya iyyuu dhannee sappoorti gonnee laayikii fi sheeriitti gonnee viidiyoo isaa kanallee miliyoona gahuu akka dandeenyu siniin jedha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon irra qabadee dhufe kana ture amma dhumaatti waan na wajjin turtaniif galatoomaa siniin jecha. Ammas irra deebi'een jedha warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun dagatinaa akkasumas illee chaanaalii kanallee yookaan viidiyoo kanallee sheerii sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti godha. Aartistii keenya kana bukkee dhaabadhaan siniin jedha. Aartistii keenya kana ajajjabeessinu siniin jedha daawwattoota keenya. Viidiyoon keenya irraa kana ture waan amma biraatti na wajjin turtaniif galatooma.